Shama akkam jirtu daawwattootii fi maatiiwwan miilbaacheelii harka fuunee har'a immoo viidiyoo bareedaa tokko qabadhee isin dhufeera. Viidiyoon kunis appilikeeshinoota baay'ee isin barbaachisan pileestoorii irraallee argachuu kan hin dandeenye qabadhee isin dhufee appilikeeshinoota kana karaa isin ittiin argattan immoo appilikeeshinoota kana liinkii isaanii fuudhee liinkii koomentii iddoo jalqabaa isaa akkasumas diskiripshinii irraa argattanii buufachuu dandeessu jechuudha. Appilikeeshinoonni kun kan isaan isin fayyadan faayidaa isaaniis viidiyocha keessa isin agarsiisa. Warri maatii keenyaaf haaraa taatanii yeroo jalqabaaf chaanaalii kana kan dhuftan sabskiraayib gochuun maatii kanatti dabalamaan jedha. Akkasumas warri maatii keenya taatan illee laayik godhaa, koomentiis nu barreessan jedha. Amma gara viidiyootti dabarra jechuudha. Appilikeeshiniin jalqabaa kunuuti akkuma iskiriinii irratti argitan kanadha. Twiikar jedhama maqaan isaa. Kana booddee appilikeeshiniin kun gaafa banamu accept gootu kanarra darbuu dandeessu yoo barbaadan teessan dubbisuu dandeessu sun kun fedhii keessanna. Kana booddee dhumarratti enable accessibility isheetu kana itti buutu jechuudha. Kana booddee erga accessibility isaa dhuftanii accessibility isaa as keessa use service gootanii hin bantu. Kana booddee allow gootu ishee kana sirriitti of eeggannoodhaan guutuu qabdu deeni akka gochuu hin qabne allow gootu jechuudha. Kana booddee nu gara aappiitti ofiisaa deebi'aa jechuudha. Kun trigger size isheen jettu kun immoo kan isheen isin fayyadduuf jechuudha. Appilikeeshinicha gaafa fayyadamtanii tiriigarii wanti jedhamu tokko jira. Isheen karaa isin ittiin tiriigariitti ol fidattan jechuudha. As bukkeetti yoo isinitti argamaa ta'e hin beeku kalariin isaa wal fakkaatan ta'ee fi tiriigar saayizii kana guddifachuu dandeessu jechuudha. Tiriigar saayiziin kun as bukkeetti ishee argaa jirtan kanadha. Ishee kanadha. Ishee kana mallattoo ishee dhufte kan amma dhufte kana itti fayyadamuu dandeessanii kana saayizii ishee guddisuu fi xiqqeessuudha jechuudha. Kanaafiyyuu saayizii kana xiqqeessanii natti tolaa jechuudha. Kana booddee raayit gootuu dhumeera jechuudha hojiin keenya keessaa ba'een isinitti agarsiisa jechuudha. Amma kunoo karaa bitaa yookiin karaa mirgaa karaa isinitti tole fuutanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Karaa bitaa godhee isinitti agarsiisa. Karaa bitaa kunoo fuudhee argaa jirtu akka inni itti namatti tolu asuma teessanii fuutanii sosochoostu gara gajjallaadhaatiin sosochoosaa rammanii amma fakkeenyaaf yuutuubiitti bu'uun barbaade asumaan dabil taap godha dhaabanaa jechuudha yuutuubii. Akkasitti fuutanii daddabarsitaniis fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kana karaa bitaas karaa mirgaas fuudhee fayyadamuu nan danda'a jechuudha. Karaa bitaas fuudhee fayyadamuu karaa bitaa achi swipe gootanii fayyadamtu jechuudha. Amma immoo appilikeeshinii appilikeeshinii lammaffaatti dabarra. Maqaan appilikeeshinii keenyaan lammaffaan immoo Movies Edge jedhama. Kan inni isin gargaaruuf immoo istaayilii garaagaraadhaan muuziqaa dhaggeeffachuuf akkasumas yeroo geemii sagalee guddistan taphattan bukkeedhaan istaayilii namatti tolu akka ija nama hawwatu isinii fidaa. Akkasumas yeroo waan garaagaraa waan saawundii qabu dhaggeeffattanii isinii bareechee isinii fidaa akka silkiin keessan isin uffisiisne gochuuf baay'ee isin gargaara. Appilikeeshinii kana isin argachuu dandeessan immoo liinkii diskiripshinii irra liinkii isaa isiniin ka'a. Akkasumas koomentii iddoo jalqabaa irra isiniin ka'a jedheera. Achirraatii buufachuu dandeessu jechuudha. Amma gara appilikeeshiniitti adeemnu jechuudha. Appilikeeshinii kana permishinii isin gaggaafatu qaba. Irra daddabartu hundumaan isaa halluu gochaa irra dabartu. Kanas on gootu. Kana booddee dudduubatti deebi'uudhaan appilikeeshiniin kun xiqqoo ishee ofiisaa of bana. Kana booddee akkuma argitanii bukkeedhaan istaayiliin bareedaa tokko uumamaa jira. Istaayiliin kun baay'ee namatti tola. Akkasumas kuni muuziqaa duwwaadhaaf isin gargaaru nootikeeshiniin garaagaraa silkii keessan irratti gaafa isin dhufu istaayilii garaagaraadhaan akka dhufu gochuu dandeessu. Kana as nootikeeshin isheettu kana jijjiirtu akkasumas gaafa muuziqaa irratti gochuu dandeessu. Jalqaba irratti kan isinitti agarsiisu kalariidha jechuudha. Kalarii wanticha jijjiirraa jechuudha jalqaba irratti. Akka isinitti toluudha kuni. Fakkeenyaaf kanuma yoo ilaalle kalarii barbaaddan gootu kana fuutanii addi kalars jettu kana erga gootanii booddee isa bukkeedhaan naanna'aa kan argaa jirtu deeyyaadha. Fuutanii kalarii isaa akka inni ifu kanas fakkeenyaaf kana waliin fakkeessa kalarii isaa diimaan godha. Kanas garuma diimaatti kanas gara diimaatti finna. Sana booddeetti hundumsaa diimaa gaafa ta'u argaa jirtu kalarii diimaadhaan deemaadha. Gaafa qeeyyaru immoo akkuma argitanii wal keessa makaa bareeda. Wal keessa makaatu fayyadamtanii baay'ee bareeda. Akkasumas istaayiliin ittiin deemu kalarii isaa yoo jijjiirrattanii as keessaan jijjiirrattu. Akkasumas istaayiliin ittiin naanna'aa kan argaa jirtu deeyyaadha. Kallattii istaayilii kana jijjiiruu dandeessu akkasumas istaayilii kana jijjiiruu dandeessu. Warri kaan
offline hojjetan online hojjetu. Warras keessatti argartan kana filannoo filachuu dandeessu. Fakkeenyaaf kana yoon godhee isin agarsiise. Akkuma argartan karaa bukkee kana waa'u karaa afransaa kallattii hundumaadhaanii akka inni itti bareedu argartu. As keessas gosa baay'ee jira, filattanii kan isin tole gochuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kanas yoo ilaalle kun immoo bukkee ilaallaa saayid baariidha. Fakkeenyaaf saayid baarii kanarra yoo ta'e appilaayi gootu kana sana booddee kun piriimiyeeriidha chaara onlaayinii malee hin ta'u. Kanaafiyyuu onlaayinii warri fayyadamtanii isarra godhachuu dandeessu. Kanaafiyyuu garuu masii jalqabaatti yoon deebise kana booddee appilaayi ergasa kana gootanii muuziqaa ofarlaayii kanas halluu gootu kun hin banama. Kanas akkasuma fuutanii halluu gootu isheedhuma irra jirtu kanas notification isheetti kun kanas ni gaafshin fiddu on gootu kanas halluu gootu kana booddee baag gootanii iddootti deebi'uudhaani appilikeeshinii kana waan hundumaa isaaf inni irraa wallpeeparii garaa garaa qaba. Isa ofii keessanii ilaaluu dandeessu kun gaafa muuziqaa isinii taphatu akka itti inni isinii hojjetu. Amma fakkeenyaaf muuziqaa tokko gaafa taphatu akka kanaatti akka isin deemee warraaddanii kanuma appilaayi gootu kana akkasitti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kana malees yeroo geemii taphannus isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf geemii tokko yoon taphadhe isinitti agarsiise muuziqaa isaa guddisee fi balleessee isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf amma muuziqaa isaa dabalee hin jiran ta'ee fi caafii irraanii istaayilii isaa argaartu tarnoon gootu amma. Kana booddee gaafa isin geemii taphattanii istaayilii argaartu sagalee isaa immoo qannaseera. Amma akkuma argitanii gaafa sagalee isaa qannasee isin agarsiisu immoo argaartu wanti bukkeedhaan dhufu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Akkasitidha waan muuziqaa qaban aadiyoo garaa garaa akkasitti dhaggeeffachuu dandeessu. Gara appilikeeshinii keenya sadaffaatti gaafa dabarru immoo appilikeeshinii keenya maqaan isaa Gas Jar jedhama. Appilikeeshinii immoo silkii keessan karaa salphaa akka itti fayyadamtaniif isin gargaara. Baay'ee isin gargaara appilikeeshiniin kun keessa galuudhaani waanuma salphaa hojjetu jechuudha. Kanuma fuutanii geeting started gootu. Sana booddee kana fluutiin batan mooddisheetu ishii gara jalaa kanarra erga gootan booddee asii ol swipe gootu. Kana booddee fakkeenyamaa fi W godheen isin agarsiisa. Save gootu. Sana booddee irra dabartu kanarras. Kana booddee dhumarratti OK gootu. Achi kanatti bu'uudhaan meenuu isheetu kana keessa galtu. Meenuu keessa mana gas search gootu. Sana booddee W isheen godhe kuni teest taateerti. Teestii kana yeroo barbaade yoon ta'e edit gootu kana. Sana booddee launching aappiin jira. Bluetooth jijjiiruu dandeessu. Waan barbaadan volume control gochuu dandeessu. Akka barbaadaniif ani wifi isin agarsiisuu waan danda'eef wifi hin filadhaa jechuudha. Sana booddee wifi hin godha, save hin godha. Kana booddee oniif ofii wifi dhaa fi karaa salphaa gootu jechuudha. Amma gastar mooddii kanattanii itti bu'aa. Kana booddee W godhee barreessa. Kana booddee wifi keenya nuu fidaa jechuudha karaa salphaa kun. Karaa salphaa wifi keenya keessa nuu galee nuu banaa yoo barbaadan banachuu dandeessu, yoo barbaadan cufuu fi karaa salphaa jechuudha. Akkasumas fluutiin boolii kanatti bu'uudhaani ammas meenuu keessa galtanii mana gas keessa galtanii add gootanii qubee barbaadanii fakkeenyaaf yoo yuutuubii ta'e waayii save gochuu dandeessu jechuudha. YouTube gootanii kana YouTube jettanii YouTube'itti jijjiiruu dandeessu jechuudha kan biraa. Kana booddee save gootu. Kana liinkiitti jijjiiruu dandeessu. YouTube'iin aappii wanta ta'eef launch aappii gootu. Kana booddee gaafa isinii waa'ee barreessanii YouTube'ii keessaa directly isinii galaa jechuudha. Asirratti YouTube jettan search gootan aappii barbaadan godhachuu dandeessu. Isin akka fedhii keessanii ta'an isin agarsiisuu waan danda'eef YouTube gootu. Kana booddee keessaa baatu YouTube'ii keessaa waa'ee gaafa isin barreessan isinii galaa jechuudha. Viidiyoon keenya irraa kanuma ture. Waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Maatii keenyaaf warra haaraa taatan subscribe gochuun dagatina. Akkasumas illee hiriyoota keessaniif share nuuf godhaa. Akkasumas yaada yoo qabaattan koomentii irra nuuf kaa'uun dagatina. Waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatooma.